kan maraadhe qabsoo bilisummaa ummata Oromootiif kan fayyus gaafa Oromoon bilisoomte honjecha goota onnee sibiilaat ilma abbaa gadaa leenconni sibiilaa qabsaayaa mirga namummaa cabsaa sirboota ammayyaawwaas ture hundeessaa sirna qeerroo kan sagaleen kiiloolee abbaa weelluu akka bakakkaa fi matariyasaa qabsaayaa adda bilisummaa ummata Oromoo kan ijoollummaa Oromummaaf qalee hojii fi ejjannoon goota umrii lubaa harmee bilisummaa haa ta'u galanni isaanii barattoota keenyaaf kuchi huttaahee ifa manaaf godhe atummaanii Guantanamo sirboota ittiin beekamu keessaa hangafoodhaa lolaa akka leencaa artist jaalatamaa fi kabajamaa Kadir Martuu Simalee Gadaa seenaa guutuu isaa mi'eessinee hanga dhumaa tura seenaa goota keenya irraa baradhaan affeerraa keenya kabajaat kun isaam miidiyaadhaa daawwii gaarii. Artist Kadir Martuu abbaa isaa Martuu Simalee Gadaa maqaa qabsoon jaal ibsaa fi haadha isaa qabsooftuu adda bilisummaa ummata Oromoo kan taate adde Masarat Magarsaa Itichaa irraa magaalaa Qobbootti seenaa dhalootaan yaadatamu hojjechuudhaaf lafa waraanaatti dhalate. Haadha Kadir Martuu umrii ijoollummaa isaan waraanni nafxanyaa dargii jalaa ajjeesee gootni dhiiga jaarraa abbaa gadaa horate taphataan beekamaa meeshaa muuziqaa beekaan leenca mataa daabee jaal ibsaa yookiin Martuu Simalee Gadaa Kadir Martuu daa'ima dugdatti baadhatee lafa waraanaatti malaa qaree guddifate yeroo Kadir umrii 8 abbaan waraanaaf bahee baqatee achi buuteen isaa dhabame abbaan kiyya Martuu Simalee dandeettii gitaara dhahuu dibbee tumuu fi weellisuu haalaan qaba ture jechuudhaan Kadir Martuu ni dubbata. Ani abbaa kiyyaatu sirba. Abbaan kee moo? Abbaan kiyya gitaara taphataniiti gitaara taphatan abbaan kiyya akka jabaa Josephee fa'aa hojii taphatan. Haadha laalii intala fuudhii dhiirri dhalate abbatti haa ba'u akkuma jedhu Oromoon koo Kadir Martuu umrii ijoollummaa taphaa fi burraaqiin dabarsan saayinsii waraanaa barachaa abbaa jala taa'ee haala gitaara itti dhahan sirba itti weellisan surgoo dibbee itti dhahan sammuu daa'imummaan alanshee liqimsee kaampii waraanaa keessatti abbaan yommuu gitaara dhahaa weellisu artist Kadir tirii akka dibbeetitti 3 saantimaan tuma jalaa qabaa ture yeroo umrii 8 kanas ture fedhiin muuziqaa akka leenca beelawee keessaa geeraruu eega yaadimaa dhaga'ii faddo atis gurraacha koo dhaga'ii sifaddo. Eega abbaan gargar bahee booda haadha biddeenaa isaa aadde Aashaa Mohammad Hussein waliin ra'ee tiksataa gaaraa fi bosona keessatti weellisaa sagalee qarate ilma hundee Simalee Gadaa aartiin mul'ata guddaadhaaf kennaa uumamaa addaan onnee leencaan Oromoof arjoo artist Kadir Martuu Simalee Gadaa ilmi qa'ee ittuu anniyyaa umrii isaa kichuun diini nafxanyaa dargii dhiiga lolaas bineensi guyyaan yuusu jaal ibsaa gurra muranii ija baasanii lubbuu qalanii bineensotaa kennitu artist Kadir Martuu yeroo umrii 12 woboof nyaata dhiyeessite jedhanii kichuu mana hidhaatti naqanii baay'ee dararaa turan artist Kadir Martuu qaalii Oromootaati mukni odaa hiddaan bal'aadha qabsaayaan waadaa abbaa fi mul'ata dheeraa qabu diinaaf tasumaa hin bargaafanne ergamtuun sirna nafxanyaa ra'een waboon kennee fi tikfatu irraa saamanii qullaatti hambisanii
qa'ee isaan baqachiisan gara magaalaa Hirnaa imaluun jireenya injifachuuf carraaqii qormaataan guutame ciniinnatee dabarsaa gitaara muka weellansuu jedhamuudhaan naannoo Harargeetti beekamu irraa gitaara hojjetatee bakka deeme hundatti taphatu eegalee kana malees saantimetiriidhaan dhayaa weellisuun hunda biratti jaalatamaa ta'ee jaalala ummata biraa qabuun maqaa Kadir Tirii jedhu moggaasaniif cidha irrattis waamamaa taphataa beekamtii dabalataadhu. Artist Kadir Martuu simalee jaalala namaa qabaa ilma haadhaa fi abbaan eebbifameedha. Fedhii sirba baasuu ummataaf himannaan ummanni arjaa Hirnaa yaaboo mucaa miskiina kanaaf akka sirba baasu maallaqa haa guurruuf jedhanii qarshii 74 hawaasni kenneef qabatee eebba haadholii fi abbootii fudhatee konkolaataa fe'umsaa horii fedheen muuziqaa kibiddaa keessaa boba'u maashina qabsoo godhachuudhaaf gara handhuura magaalaa Oromiyaa Finfinnee lafa goota fardaa siidaa dabalee imala jalqab ergamni kee waaqa irraa taanaan waaqnis si faana dhaabbataa yommuu Awaash gahan konkolaataan sakatta'iinsaaf dhaabbatu namni hin beekne tokko poostaa haguugame kennee fi biraa imal. Kadir interview waggaa 6 dura artist Daawit Mokonnon waliin taasiseen akkana jechuun mudannoo kana ibsaa. Awaash kana gubbatti hoggaan makiinaan sakattaa'amami gadiin bu'e hoggaan gadi bu'u akkanatti konkolaataa duubachi naannee namticha nan hin beekne hawayyaadii hayyate nan dhufee poostaan kun sirraa bu'ee hiina injee boo'utti injira yaa rabbi na gargaari jee bakka hin deemuun beeku eenarraa bu'ee injeen halkanii beekne naa kanneetuma bade poostuma naa kenne fuudheetuman jabeeffadhes keessatti kaburaa gennarran argine maallaqa kana hoggaan baasee lakkaa'u 5,000 maalleeni Awaash gubbatti harka dhufee naa kenne sun Rabbina gargaari. Finfinnee yemmuu gahu artist Adnaan Muhammad sirba oltee bulteen beekamutu simatee haala mijeesseef waggaa tokko oliidhaaf beelawaa rakkachaa ka'aa kufaa namootaan wal barachaa dandeettii isaa mul'isaa hunda biratti jaalatamaa fi barbaadamaa ta'ee gootummaa artist Usmaayyoo Muusaa irraa barachaa arjummaa artist Dabalaa Daanyee irraa horachaa milkii isaa qunnamuuf itti fufee qindeessaa meeshaa muuziqaa amantaa beekamaa yeroo sanii muluqan bira deemuudhaan fedhii muuziqaa baasuu akka qabu itti himatee muluqanis dandeettii isaa ilaalee hojjechuudhaaf waadaa galee fi saampilii hojjedhu kootu jechuudhaan abjuun guutame itti horee yeroo kanatti namni tokko carraa guddaa isaa dabarsee kenneef namni kun artist Dabalaa Daanyee jedhama. Qindeessaa muuziqaa beekamaan yeroo sanii Hussein Maadii bilisaadhaan sirba guutuu Dabalaa Daanyeedhaaf hojjechuudhaaf waadaa galee ture. Artist Dabalaa Daanyee garuu yaaboo carraa kiyya mucaa xiqqoo ilma woboo dandeettii akkaan qabutu jira isaaf naaf hojjedhu jechuudhaan waadaa galchee saampilii guutuu waliin hojjechuu danda'an walaloo sirboota hin soomne malee luubuu lubaa qindeessaa muuziqaa Hussein Maadii akka kenneef Kadir Martuu ni dubbata. Maal jee barreesse? Hin soomne malee garaaftuu hidha gubbaa irraa allaattiin koolan qabne akkamiin bararaa jee walaloo tana barreessina jedhutti godhe. Lubbuluba wanjus na kenne. Lubbuluba kesati? Ora basi kenne. Lubbuluba lubbamurra lubbama irreno folunus ni jiraaje. Seenaa aartii muuziqaa biyya keenyaa keessatti yeroo jalqabaadhaaf biyya keessaa qindeessaa muuziqaa muluqan biratti kiubeeziin yookiin koompitaraadhaan waggaa tokko oliidhaaf rakkachaa rakkoo wal baasaa dheebochaa beelawaa albama guutuu hojjetanii xumuran. Oromoon kaleessas wal guddisa malee wal hin kuffisu.
albama jalqabaa manneen kaasetaa afaan Oromoo fi Amaariffaa narraa bitaa jedhee gaafatus akkana jechuun itti qoosan. Kaasetaa afaan Oromoo namni bitu hin jiru, gatii hin qabu, hin xaariin deemi asii jedhanii summiitti facaasan. Gootni akka warqee ibiddaan qormaatame abdii hin kunne. Gara biyyaatti deebi'ee ummata isaa dhageessisee akka ajaa'ibaatti jaalatanii yaaboo Kadir tirii keenya si gammannee jirra maaliin si adeeggarru jedhanii gaafatan. Innis maallaqa itti maxxansu dhabe jedhee himatee maallaqa walitti qabanii gara Finfinnee eebba waliin ergan. Albama isaa jalqabaa ofii baay'ifatee mana muuziqaa Baagadaaf kaaseeta 8,000 maxxansee gurgurtaaf dhiyeessee. Kun raajii isinitti fakkaachuu danda'a. Sa'aatii tokko keessatti kaaseetni 8,000 gurguramee dhumatee obsaan aannan goromsaa dhuga akkuma jedhu Oromoon albama jalqabaa kaaseeta 200,000 ol gurguree beekamtii kabaja jaalala gonfatee rikardii sirboota nafxanyaa akkaan sirba afaan Oromoo jibban jalaa cabsee 5 obsan 50 arkataniin kana. Beekamtii argateen affeerraan guutuun Oromiyaa irraa akka ajaa'ibaatti itti muddan. Qabsaayaa mirga namummaa kan sagaleen kiilolee kan weelloo taankii warqii afaan dammaa beekaa tabaa waltajjii argate hundaan tokkummaa lallabe cunqursaa sirna hacuuccaa weelluun falmate. Oromoo kaabaa kibbaan dhihaa bahan dammaqsee waboon Oromiyaa falmata jechuudhaan fuula diinaa fuulduratti onnatee geereera. Mootummaa wayyaanee hojii manaa sammuu nama raasuu itti ta'ee Artiist Kadir Martuu kaleessa hiyyummaan abdii dhabsiistee har'a hunda biratti jaalatamaa ilma ummataa ta'ee maallaqaa fi beekamtii argate hundaadhaan bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf barataa humna dhabee barsiifachaa waraana adda bilisummaa Oromoo meeshaa waraanaa hidhachiisaa kaampii waraana aartii gidduu Finfinneetti ijaarratee dargaggootaa fi artiistota Oromoo hedduu muuziqaa leenjisee Oromummaa dhiiga isaanii keessatti facaasee xiiqii leencaa itti horee qabsaayaa irraa dhalata sirba akka taankiitti fayyadamee fincila ittiin bobeessee Oromiyaan tan Oromooti Oromiyaan ni bilisoomti kun jecha goota keenya artiist Kadir Martuu si malee gadaati. Artiist Kadir Martuu artiistota Oromoo hedduuf hojiiwwan muuziqaa miidhagaa hojjetee kenneeti jira. Kanneen keessaa sirba Asheeta Timiraa jedhu Adnaan Muhammadiif Tiyya Anisteetii artiist Addisuu Furgaasaaf hojjetee kennee jira. Artiistota beekamoo yeroo ammaa kanneen akka Shukrii Jamaal, Taajuu Shurrubbee fi dargaggoota dhibbatamaan lakkaayaman iddoo guddaa gahan ka'umsa isaanii Kadir Martuu utubee Oromootaaf badhaasee goonni onnee qulqulluu waliin hojjechuun humna jedhee amana arkachuu namaatiin gammadaa ta'uu isaa namoonni dhiyeenyaan isa beekan ni dubbatuuf. Ilmi abbaatti hin baane akka hin dhalanne akkuma jedhamu ilmi waboo Kadir Martuu umrii ijoollummaa isaa qabsoof badhaase qabsoo itti cabsee kan rafe dammaqse guutuu Oromiyaa irratti yeroo jalqabaadhaaf sirna qeerroo bilisummaa falmu ijaaruu iccitiin itti fufee falmataan dhiiga waboo abbaa fi haadheerraa horatee albame isaa lammaffaa mata duree Guantanamo jedhuun hojjetee xumuree yeroo beekamtu hundi si barbaada. Manneen maxxansaa muuziqaa hundi kaaseeta kee anatu bita anatu fudhata caalbaasii keessa seenan kan kaleessa itti qoosan miira cabsanii kaaseenni afaan Oromoo hin gurguramu jedhanii turan gaabbiin kadhataa muuziqaa isaa ta'an guyyaan ni naannawa jechuun kana gootni muuziqaa meeshaa waraanaa godhatee fincilsiisaa ture
gurgurtaa kaaseetta lammaffaaf qarshii miliyoona 5 naaf kafalaa jechuudhaan rifannaa itti uume. Maal jechuudha ati Michael Jackson immoo akkamitti maallaqa hanganaa nu gaafatta jechuudhaan itti aaran. Ilmi waboo dhiiga waboo qabaa akkana jechuun deebiseef eeyyan ani ummata kootiif Michael Jacksonii olidha jechuudhaan ofitti amanamummaadhaan mataa isaan raasee. Artiist Maakii Haaruun waliidhaan ta'uudhaan artii Oromoo akka guddatu artistoonni Oromoo muuziqaa baasanii bakka itti baafatan akka hin dhabneef hojiiwwan hojjetaniin kan ifaajee isaanii akka argataniif daldaltoota nafxanyaa kaasettaa afaan Oromoo tuffatan gabayaa baasuudhaaf kan jaraa ajjeesuuf kutannoon mana maxxansaa fi gurgurtaa birraa afran qalloo banatan humna maallaqaa argachuudhaaf abbaa qabeenyaa Guraagee Toofiq jedhamu waliidhaan walii galanis shiratti xaxee iccitiisaa qeerroo walitti qabee siyaasa barsiisaa akka jiru gurra ergamtoota nafxanyaan gahee wayyaaniin isa barbaacha dhaabbii dhabsiisan. Shiraan kaaseetta isaas mana maxxansaa birraa afran qalloos jalaa fudhatanii tabaan aleessa godhan. Mootummaan wayyaanis himannaa sobaa itti bananii adamsuu eegalan. Konkolaataa hiriyyaan bitee fi kaaseetta gurgurtee maallaqa naaf kafalta jedheenii ture jalaa saaman. Mana jireenyaa bobbaasanii qorichatti godhan. Maraachanii bosonatti isa galchan. Akka hin sirbine dhoorkan. Ajjeesuudhaaf dhaabbii isa dhabsiisan. Milkii irraa duubatti deebisan. Namummaa irraa bahee biyya baqachuudhaafis dirqamee qeerroo hedduu waliin ta'uudhaan lukaan gara Suudaan baqachuuf imala eegalan. Kuni hundi Oromiyaa bilisoomsuuf immoo lubbuu isaa tokkichaa fi gaafii hunda keessaniif dhiyeessinudha. Artiist Kadir Martuu walakkaa Suudaanii fi Matammaa yemmuu gahu mootummaa cunqursaa wayyaaniin qabamee iccitii dookumentii mootummaa qabattee bahaa jirti jechuudhaan Matammaatti deebisanii haadha warraa isaa waliin mana hidhaatti sanaqanii iccitii baasi jechuudhaan oleen caccabsan. Dhiiga afaanii fi finyaaniin lolaasan. Cunqursaa hamaa irratti taasisan. Obsa qormaataan guutamee Oromummaaf madaa'ee hidhaa ji'a 8 booda siyaasa haarawaa kalaqatee ani dhibee HIV'n qabamee kanaaf maraadhee biyyaa bahaa jira. Anaa fi haadha warraa kiyya irraa baradhaa jechuudhaan mana hidhaa keessatti hidhamtoota barsiisuu eegalee xumuraadhaan ergamtoota wayyaanee gowwomsee harkaa bahee qeerroon Oromoo Suudaan irraa Kadir hidhaa baasuuf dhiibbaa godhaa turan dhufanii kabajaadhaan gara Suudaan isa fudhatan. Warri ati maraataadhaan jedhan ani kan maraadhee qabsoo fi kan fayyu gaafa Oromoon bilisoomtee bilisummaan keenya ammootu fagoo miti jechuudhaan Kadir Martuu si malee gootni mataa daabee inni dubbata. Embaasiin Suudaan kabajaan simatee artistoota Suudaan waliin sirbuu eegalee kana hin beektan ta'a. Sirna qeerroo qabsaa'ota waliin ta'uudhaan hundeessuu keessatti gaheen artiist Kadir Martuu ol aanaadha. Amajjii tokko guyyaa qeerroo dhoksaan kabajuuf sagantaa cidha kootiin qopheeffadha jedhee eegdota wayyaaniin itti ramaddee sobee dhoksaan guyyaa qeerroo kabajaa qabsoo Suudaan irraa qabsiisuu eegalee qabsoo wayyaaniin biyya keessaa ajjeeft lubbuu itti horee akka haarawaatti dammaqsee maallaqa sagantaawwan Suudaan irraa qopheessuun argatuun ummata rakkataa gargaaraa waraana woboo deeggaraa barataa barsiifachaa qabsoo isaa itti fufee waltajjii qopheessuu hunda irratti Oromummaa lallabaa siyaasa barsiifachaa xiiqii qeerroo keessatti uumuu itti fufee artiist Kadir Martuu si malee gadaa iccitiin siyaasaa isaa jalaa bahee gurra wayyaanee gahee sagantaa 5ffaa cidha kooti jedhee qopheessuu irratti paatrooliin guutuun meeshaa waraanaa hidhate miidiyaa waliin eddoo marsan. Kadir Martuus qabanii mana hidhaa Soobaa jedhamutti isa galchan.
miidiyaan Oromoo biyyoota alaa jiran dhiibbaa cimaa irratti taasisnaan fudhanii mana hidhaa Koobar Bahaara irratti argamu namni tokkollee dhufee isa arkachuu hin dandeenye isa galchan hacuuccaa ilma namaa irratti hin godhamne irratti taasisanii mana hidhaatti Kadir Mattuu hedduu dhukkubsatee ji'a torbaan booda mana hakimaa si geessina jedhanii sobanii marfee waraananii gaggabsan of isa wallaalchisanii matammaa irratti mootummaa wayyaaneef dabarsanii kennan mootummaa wayyaanee gara Gondariin deemtee namummaa dhabsiistee hacuuccaa hedduun booda maakalaawii fidanii eenyuuf ergamta iccitii baasi jechuudhaan tumaa dabranii qaama saala isaa butan sanyii akka hin arkanneef kolaasanii namummaa isa baasan kana jechaan ibsuun ulfaataadha kana hunda eenyutu danda'a laata namoota na hin amanneef wanta ta'e hunda dookumantarii harkaan qaba guyyaa eegee hacuuccaan irratti godhame nin baasa jechuudhaan leenci mataa daabee inni dubbata. Ilma namatti raawwatamne kan isaan irratti raawwatan kan nama beekaa callisee Oromoonis waan sobe garii nama itti fakkaatu dookumentii Minisootaa keessa hin qabaa jechuudha warra achitti dhufee nama waraabe waan gochee isaan irratti raawwatan. Artist Kadir Martuu biyyaa osoo hin bahin dura ilmoolee maqaan isaanii aadde Husniyaa Kadir Martuu jedhamtuu fi dhiira Arafaat Kadir Martuu jedhamu arkatee jira. Maqaan Husniyaa Kadir Martuu jedhama. Maqaan kiyya Arafaat Kadir Martuu Simalee Gadaa. Waggaa tokko oliif maakalaawii irratti cunqursaa dubbiif hin tollee booda mana hidhaa hiikamee leenci mul'ata guddaa qabu kana boodas qabsoo hin dhaabne iddoo biraatti akka hin sirbine wayyaaniin dhorkitus manneen barnootaa yuunivarsiitii irra deemaa qeerroo dammaqsaa sirbaan bilisummaa haa ta'u galanni isaanii barattoota keenyaaf jechuudhaan gadoodee abbaafis akkana jechuudhaan eenyummaa abbaa isaa weelluudhaan ibsee xumuraan waaqni jaalatee carraaqqii uummata Oromoo biyya alaa jiraniin tattaaffii artist Daawit Mokonnon taasisaniin bara 2009 waggaa 7 dura biyya Ameerikaa galuu danda'e. Artist Kadir Martuu Simalee Gadaa ilmi waboo kan onneen sibiilaa roorroo ummataa sagalee isaa kiiloleen roobsaa ijoollummaa isaa qalee hunda danda'ee hardhagee akkanaan dubbataa ani gammadoodha qabsoo ummataaf taasisuun wanta narratti raawwatameef gonkumaa hin sheena'u hundi kan ta'e Oromiyaa fi Oromootaaf jechuudhaan ibsataa. Wanni si sheenessu tokko leen hin jiru jechuudha. Abadan galee gammachuu malee dhalli namaa waggoota ka kufee ka'uu ammas deebi'ee kufuu waggoota 3-4 kufee ka'uu wannuma jiru. Kadir Martuu albama guutuu lamaa fi sirboota qeenxee hedduu gurra ummataan gahuun kabaja ol aanaa gonfatee jira. Dooktarri kabajaa artist Alii Birraa namni bakka kiyyanni bu'a jettee yaaddu eenyu jedhamee gaafas gaafatamu artist Kadir Martuu isa maqaa Alii Birraa xiqqaa jedhee moggaasadhe jechuudhaan deebisee ture kan seenaa hin qabne nama du'e kan seenaa qabu du'us seenaan isaa awwaalaa oliidha leenca mataa goofaree jabaa beekaa siyaasaa mataa daabee ciniinnataa goota lubbuun jiru kan itti amaneef duubatti kan hin deebine seenaan isaa kan hin himamneef Kadir tirii falmataa jiruu fi du'a gidduu ta'ee diinaaf harka hin laannee fakkaataa abdiisaa agaa nadhii gammadaa Hacaaluu Hundeessaa Kadir Martuu bara 2014 muuziqaa dhaabee karaa rabbii deebi'uu isaa dubbatee jira. Yeroo ammaa jireenya isaa UK irratti taasisee jiraachuu irratti argama. Seenaan gootaa kitaaba 100 olii nutis gabaabsinee isiniif seenessinee jirra. Akka irraa barattan Oromummaa akka isa keessatti ilaaltan abdii guddaa qabna.
Artist Kadir Martuu bakka jirtutti umrii dheeraa gammachuudhaan nuuf jiraadhu jennee hawwinee daawwii keenya xumurree kan goote hundaaf seenaan dhalootaan si yaadata galatoomii. Seenaa eenyu akka isiniif hojjennu barbaadan yaada keessan koomantiidhaan share like gochuu hin dagatinaa. YouTube chaanalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Horaa bulaa offolaa deebanaa Isaam Miidiyaa. Yoom baasa'ee yoom muskulaa'ee yoom meeni jaaneeja saphini pikaa'ee.